Reefu himeetiin ture ayyootiyyaatu wanna kana faaruusan isiitu ja'a. Ana Finfinnee jiraachaa ture isii Finfinnee na ergaa je'eetiin dhuftee na wajjin odoo teenyee galgala keessa teenyee mirqaannee halkan keessa sa'a hiraabaa kana yoggaa ta'u sagaleedhaan jechaadha turte agarte sagaleen jetti laalan fagoo yaa mandafoo ayyooleen akkasitti ham ja'aniin afaan faranjii she was humming gitaaraan na bira jira gitaara san fuudhatiin sagalee isii jala deemaa gitaaraan akkasitti qindeessee tolcheetiin anis faaruu san akkumaan siin jedhe kun barqaatti faa kaaseeta harkaan mana kaaseetaa nurraan bitu zamana san afaan oromootiin waan ta'e hundaa'u nu jiran maal goona akkasittiin gallakkisee jechuuf gamada Hussein Abba Madaga Uzrat Dalen Fayetinu gamada Debiin Ulle Hussein Jalalente Wa'ade يا من دفوق
يوجعني وانا من قيتكم يا ربي يوجعني وانا من قيتكم جبا سوداتني لك قد مفوتي كبريني لا لنفقو يا من دفوق لا لنفقو يا من دفوق حسين أبا مددا وزرت اللين فيتنو جمدا حسين أبا مددا وزرت اللين فيتنو جمدا ديبي إن أولي حسين جال اللي وعدي لا لنفقو يا من دفوق لا لنفقو يا من دفوق